Waytasanitti ammoo dhiibbaan karaa mootummaatiin tokkoffaa afaan Oromoo haasa'uun hin danda'amu. Bara reediyoo sagaleen afaan Oromootiin itti haasa'uun sirbayyuu haa taatu waanuma adda addaatu haa taatu itti haasa'uun afaan Oromootiin reediyoo haasa'uun hin caccabsa bara jedhame. Bara sanitti dhiibbaan isinirra ga'ee jira. Wanni ammoo achirraa argattanuu jira. Wanni dhugaa yoo kan dubbannu taate gaafa sanitti hatta homa namni yeroo san dalagu keessatti weellistoonni Oromoodhaa yoo ijoollee Harar taate malee warri afaan Oromootiin sirbu baay'een hin jiru hin dhaga'amnellee. Fakkeenyaaf Umar Suleeymanii fi haloo eenyu mucatti eenyu shaabee haloo shaabee jechuudha. Haaji Aloodha namni jara kanneen argitanii deeggarsa godhee fi gara wannoodhaa fide rabbi rahmata isaanii haa godhu. Kuni hin jiru gaafa sanitti afaan keenya kuni baay'ee dhoggamaadha jaalatamaa miti. Fakkeenyaa fi gaafa Haaji Aloo rabbi rahmata isaanii haa godhu isaan hayyama gaafatanii hayyama godhanii hayyamaan kaaseta san hin baafne gaafa sanillee itti gaafatamaa isaa fa'aa akka dhaaba ammaa kana jechuudha godina Baalee yookiin zoonii Baalee kanarratti akkas turanii isa keessaa bayaniiti tooyida kana kan itti baasan isaan garuu ani namni hayyama fudhatee mootummaa bira dhaqee mootummaadhaan argitanii walmaddii dhaabadhee hayyama fudhatee anuma qofa. Wanni waytasanitti ammoo namni isin deeggare haa taatu namni isin bira dhaabatee akkasitti waan achirraa fayyadamtu wayii qabduni. Fayyadamaa miti nu gaafa sannas beekinineeti fayyadamallee hin beenullee hin jirullee fayyadamoo miti nasbee itti kenninee nu duunee namni nurratti halaallatu jenneet nasbee kenna kennine nu waan jiraan nu seene gaafa sanitti. Inumaa waan akka waa argachuu miti waa baafnee baasii baafneeti kan wanni suni ta'ame malee waa irraa argannaa miti wanni gaafa sanii waan kana nu dalaysiise. Hawaasa warri jirtan caalaa dhaga'uutti jirtanii seenaan namaa hedduu takka hin dagatama. Seenaa namaa osoo hin ta'in ammoo karaa maalii fi namni jajjabummaa barbaada. Namni har'a isin argitan kun nama waggaa 40 dura gumaacha guddaa karaa tooyidaatiin illee haa taatu karuma waan maraatiin iyyuu nama gumaacha guddaa kennaatiin hin jiranii. Nashidaa kanarraa wanni isin turtanii haga ammatti maalii fi wanni nashidaa kanarraa akkamitti turtan? Nashidaa wanni irraa na tursiise yookiyyuu yeroo baay'ee dhugamatti tokkoffaa rabbii waan kanarraa nu haa qulqulleessu nama fuula namaa dura dhaabatee uf agarsiisuuf yookaan uf jaalachiisuudhaa fi waan kanarratti maqaa argatu rabbi nun taasisini nama fuula isaa duratti irraa hoffolu rabbi nu haa taasisu. Niyyaan kiyyassani ka'umsi kiyyallee sani gaafa wanni kun qarshii namaa tahee namni itti fayyadamullee ani hin dalayne kaasetta hin dalayne carraa tahee garuu hawaasa keenya akka Baaleetitti gaafa keessatti dhalannee guddannee osoo jirru carraa ani argadhe kana rabbii rahmata isaanii haa godhu ajaloon hin arganne garuu warri yeroo san wal dhaqqabneen alhamdulillah kunoo Sheekh Abdalhaadiin na waliin jiranii waan abbaan nama bira jiru dubbachuun gaarii miti jechaa fi laakiin yeroo sanitti warri akka Sheekh Jibriil Gasgaar yookiin Sheekh Tamaam amma jennuun kun kaasetoonni sun yeroo san nu dhaqqabee Sheekh Muhammad Kadir isaanii Shaashamannee sun yeroo sanii nu duubaan nu dhaqqabee jechuudha. Kaasetni kunniin sagaleedhaan kunniin guyyaa tokko osoo salaama nan gaafatin anaaf isaan illee mucaan kiristaanaa tokko uummata hawaasaatti ol nu baase. Maalii fi hawaasni keenya maaliif nu gargaaruu dhabe isin argitanii isin mul'isuu dhabe islaamummaan akkanaa miti jedhee
argitanii sagalee nuu tahee sababaa sanirratti miidiyaan warra TV yookaan Nuura Hudaadha nutti dhufee Shee Ibsaan fa'a jechuudha. Haasawa nurraa fuudhanii anaaf isaan illee anaaf yaajaloollee rabbii rahmata isaaniif haa godhu. Eega sadii gara teektookiitiin miidiyaa irratti obboleessi keenna Oroon 360 mana isaatitti na yaamee hawaasa kanatti na dhiheessee galateeffannas hawaasni kiyya naa godhee galanni ka rabbii kennaati in galatoonfadha hawaasa kiyya uummata akka waan irraa hambifadhu hin jiru. Haa ta'u achi isaanillee of duuba deebi'ee maalii fi maal isaanii godhee maal isaanii taya jedhee of duuba deebi'ee kaasettoota kana hunda isaa mana waraabbii dhaqee baasii kafalee deebi'ee hawaasa kiyyaa raabse. Garuu gaafa ani raabsee viidiyoodhaan kiyya ilaaltanii yuutuubii kiyya waan inni irra jiruu fi akkuma san teektookii kiyyallee ilaaltanii warri kalee fi dheengadda kanaa mitiin nashiida matee natanniin irra deddeebi'ee waraabee hawaasaan gahe lakkoo isa namni har'a laalee ittiin gammadee yookaan keeydiin isaa facaatu kana teektookiin kiyyan ga'u yoo jedhe kunoo kijibaa tayaa ragaan isin harka jira anamma waan anamma tolchee ammuma tana deebisuu miti. Kanarraa kan ka'ee uf duubatti waf jedhee dadhabee bada wanni kun gurii jaalala hin qabne waan jedhu shakkii waan qabuu fi ture jechuudha. Ayye nashiidaa Shagalaaliin Turkiin qabutti jira. Nashiidota askaluu kana daleedan keessaa tokkicha wayii meenu dhageessaame. Hawaasa birallee haa waan ta'eef. Nashiidaan wanni maan banaatiin dhageessaa rakkoon qabu. Halluu jira? Nuni fatina hawaasa kiyya jazakumullahu khairanii warri bakkeen amriin takkatan kadu halalu enutu egalee mootii marransi matu qadiimii. Moti masa duratu baftu ka ega dunale bi eranu kaftu ingetim ale martu silajimi kafanu kenne chibisanu base daimu ma ira gudisenu kase kakana umateme Rabbi kalki mara gosa lume isi kan amma Ramadaanuma tare kana keessa gadhiise jechuudha. Fakkeenyaaf kaasetta duraanii keessaa hoo ka irra deebitanii gitaara amma namni jedhu kanaan ka irra deebitaniitiin hin baaftan hin jiran. Kaasetta duraanii ka amma gitaara namni jedhu kana yaanni akira nama raffisu Ya Rabbi ho ya moti tokkoon bahuu si jala. Ya Rabbi ho ya moti tokkoon bahuu si jala. Katminuun balleessin inu tolchi gaafa galaha. Ya Rabbi ho ya moti tokkoon bahuu si jala. Ya Rabbi ho ya moti tokkoon bahuu si jala. Katminuun balleessin inu tolchi gaafa galaha. Jeroon duniyaa irraa iseenoo caarraquma. Jeroon duniyaa irraa iseenoo caarraquma. Keerina akirana gadanna keerina gadu ayya. Katminuun balleessin inu tolchi gaafa galaha. Ya Rabbi ho ya moti tokkoon bahuu si jala. Ya Rabbi ho ya moti tokkoon bahuu si jala. Katminuun balleessin inu tolchi gaafa galaha. Isii tanallee irra deebi'ee waraabee jechuudha sagaleedhaan. Allahu nu yaachisini kasinni jedhu kuni namna baay'eetu miidiyaa irra walii gaddeemaatiin hin jira. Isiin tuni hoo teessani? Isiin maaliif isiin tunis kiyyaa kaasetta kana ammoo carraa tahee irra deebi'ee hin waraabne
waraa irra deebi'ee waraabne jechuudha sagaleedhaan meeshaa saniin malee. Allahu Allahu nu yaachisinii waan kenna malee nu nyaachisinii ba'aa nu hin dandeenye nu baachisinii jetti. Allahu Allahu nu yaachisinii Allahu Allahu nu yaachisinii waan kenna malee nu nyaachisinii ba'aa nu hin dandeenye nu baachisinii. Allahu Allahu mootumti ta'eeti Allahu Allahu mootumti ta'eeti. Namni gizaawii kuduraa kan ka'eeti daanyaa gubboo nyaanne abeeta beeti. Daanyaa gubboo nyaanne abeeta beeti. Zaataaf siftillee martuu tan ta'eeti balleessaa qabaa sitti abeeti. Allahu Allahu nu yaachisinii waan kenna malee nu nyaachisinii ba'aa nu hin dandeenye nu baachisinii. Carraa tahee yeroo sanitti akka ammaa kana namni kaaseta waraabee bakka ofii barbaadetti gadi hin dhiisu saansuurdii tayaa afaan Amaaraatitti nu deebisanii takka takkaan qoratanii nama amantaa gaafatanii siyaasaan keessa jiramoo keessa hin jiru laalanii laakiin rabbi na baasuu keessatti Allahu Allahu nu yaachisinii waan kenna malee nu nyaachisinii ba'aa nu hin dandeenye nu baachisinii jechi kun akkanatti du'aa'iidha. Keessa wanni jiru Allahu Allahu nu yaachisinii tokkoffaa amantiin haa badu tokko malee uma takka namni marru walaa fakkaatu jedhanii yeroo awaajan keessatti leeninizimii maalii jedhanii argitanii waan akkasii san maqaa baasanii akka amantaan kun addunyaa kana keessaa dhabamu gaafa yaadani jechuudha. Akkuma san ammallee bihiraawii witidirinaa dirqamaan nama oofanii dirqamaan ijoollee oofanii ilmi dhiiraa hawwii tahee namni hundi uf jibbee bara argitanii ka lafeen kenna bareetti nyaatamaa baatesanii jechuudha. Nu yaachisin jechuun isiidhaan yaa rabbi ba'aa kana argitanii nurraa buusi yookiin amma isiidhaan nu yaachisin jechuudha. Waan kenna malee nu yaachisin jechuun akka amma waldaa jedhanii ijaaramanii jedhan kana addunyaa nama qabeenya guddaa qabu adaariidha jedhanii waldaa irratti ijaaramanii duniyaa nama sanii nyaatan. Rabbi guyyaa qiyaamaa nama sanii dhiisu ammoo warroota irratti ijaarame kaa obboleessa isaanii nyaate guyyaa qiyaamaa rabbi irraa kafala gaafa san dhabe malee. Kanaaf nu nyaachisin waan ufii dalaganne dayfa kennaan ala jedhee kadhadhe. Ba'aan hin dandeenye nu baachisinii beeytan kaasinu hin beeytanii maal himuu barbaachisaa? Mangistuu Hayilamaariyaam jechuudha yeroo sanitti rabbiin nurraa buqqisee alhamdulillah yarra rabbi carraa kana nuu hire obboleeyyan kiyya. Jiddumaan walitti deebinaa Sheekh Abdulaadii niitworkii isaanii qabu jira yoo gadhiisu taate viidiyoo cufa ustaaza sagaleen isin qabu jira waan ta'eef isaan kun yoo eenyu namni jedhullee hin jira. Mee sagalee ustaaz mute irraa kaafadha Sheekh Abdulaadii. ويدي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ نجا قبدني. أنا هاجرات بقى جرات تم بقى سجيت تم بقى ولا قري. آمين 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 سجلين كيسان سنين جراري هر. سجليني سلا إني هذا سني وجرا كفاتنا كبي. نسري ديني نقدي ديني أزما بينو فني. نسري ديني نقرسي ديني أزما بينو فني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا إلهي يا موتي ويتون شرمني كموت ما تيواتك أمر من تنرقمني دين التاسيس دردبي مقري دالي ما تردمني نسري ديني نقرسي ديني أزما بينو فني. يا ربي كجراجزو فجسو لني سندمني زمن هدو مرتي يهوداتي دلقني ننجيسي نسو قرآن كيتيني مرتفني نسري ديني نقرسي ديني أزما بينو فني. يا ربي رنو تريني نرنو الشي منافقة عيمانا قلبي نتلجي نوفي دي نسري حقا
haala keenya balleessite zaalima kan tumsine nasreedene nu garsiisi osoma biyya nu fanne yaa rabbi kudrama keetiin garagalchita zamana mee marroota nanuu godhi mootummaa gara mu'mina nurran kaayi lamuu warri mootummaa haqan godhanne nasreedene nu garsiisi osoma biyya nu fanne ayyeegaa rabbi sin haa badhaasu rabbii gargartanii onne teessan imaanaan haa guutu rabbi sin haa badhaasu haasawa gaarii haasawa bareeda waan yeroo fakkaatu ustaazni nuu haasawan ishee miftaahaan rabbii carraa kanaan nu gaye sagalee lallabnu tanaan nu gaye sagalee haasoynuun nu gaye ilmaan teenna bareedduu tanaan nu gaye qilleensa irratti dubbachuun nu gaye waytiin sun wayta dhokatanii namni walitti dhufu wayta namni lamaa yoo wal biratti argame sababaa afaan fuudhanii rakkoon guddaan irra gayaa ture zamana gartanii akka naannoo keennaafatti raas quraa'uun iyyaayyee baala'u zamana jan yoo koofii agarte umaa rasaasa gaduma qabi itti qabi zamana jan nullee jalaan galle manguddoolleen jalaan galle akkasumatti oofanii diinaa asiin ganii dhiiruma tanneentu asiin gaye akkuma amma ishee miftaahan jedhan sanii rabbi umrii haa kaawuti sagalee tana diqqoonatti hin tolle har'aa dubbiin akkasuma jirti warra kalee waliin turre rabbi agartanii warra nu yaadanne ka har'a wal biran jirre ka akka aloo ka biroo marfaa rabbi jannata isaanii haa kennu rabbi isaanii haa araaramu ka jiru rabbi umrii nu haa dheeressu yeroo akkasiisan keessa baane akkasii nashiidaa silaa hedduu jechuuf dheertuuf ga'a sagaleetu akkana tahe dhiifama. Galatooma namoota kanniin sagalee isaaniittuu amma qufatu qabe malee wallahi sagalee isaanii osoo dhageetti warroonni kunniin hin dhaga'amu sagalee hin dhagamu saas jala deemtanii sagalee isaanii akkam akka jirtu namu qabdan jedheetiin yaada namoota baay'eetu isaan duubaan dhukateetiin jira irra caalaa hawaasa keenya sagaleen hin jira waa dubbachuu barbaadani ustaaz akkasii namoonni yaada qabdan ustaazota nama baay'eetu as keessa jira